Jila kana jila nagayanu ko waan jalqanne kana kasooran bunni kun garuu maqaan biratti yaamamaa ture jechuudha. Gabaan deebisee akka malee hin gammada. Gabaan bunaa magaalaa Bulee Horaatti argamu jechuun bunni keenya Sidaamarra ture jechuudha. Dugalli gabaa kun asitti deebi'u gammanneerra gammadaa isiniin jechuu barbaada. Guyyaan jila nagayanu godhi hantuun irraa qabi dansaan utta qabi waaqa uraagaa farra hantuu faroo hantuu keessa nu baasi waaqa maatii mayaamaatii orteetii na hunda nu nageessi waaqa hokkoo dabaa hokkoo cubboo nurraa qabi waaqa oromoo nutti gamu waaqa nurraa qabi. Jila kana jila nagayanu godhi waan jalqanne kana kasooran hadhaadhamnu hanyaannu habooreffannu hataadheffannu waaqa nu godhi guddaa nu bulchi xiqqaa nu guddis qaroo nu qari nu eetich ambaa eetich goroo eetich nu nageessi daraaraamis michu gobba niitiirsa beek ilma abbaa beek nagee gadarroo bagabbin. Waaqa marroo si deebine marroo nu deebi wandansaa nu deebi waa'ee qaalluu nagee waa'ee gadaa nagee sisoo gulloo daamadaan se nagee gujii tokkoons gujii milkees oromiyaa milkees Itoophiyaa milkees waaqa uummata keenya milkees hantuu nu keerraa baas hantuu nu dhutu nurraa qab waaqa dansaa nu fidi dansaa dhufutti kana nu kenni waaqa ijoollee nu nagees jaarsa nu nagees jaarsi nu nagees yuuba nu nagees baatuu nu nagees gadaa nu nagees qaaluu nu nagees xiqqaa nu nagees guddaa nu nagees bakka guddaan bulee nu bulchi bakka gadaan bulee nu bulchi bakka qaalluun bulee nu bulchi bokko nu nagee baatuu nu nagee galcha nu nagee adde gujiin nagee teen nagee Itoophiyaa nagee guddaa nagee xiqqaa nagee gadaan kun gabbina gadaan roobina guudeebi nagee. Shamma akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota kolbaa miidiyaa niitoorkii hadha kan itti argannu godina Gujii lixa magaalaa Bulee Horaa keessatti arganna wanti nuti itti argamneefillee akkuma argaa jirtan sirna eebba giddugala sakatta'iinsa qulqullina oomishaa fi bunaa fi sartifikeeshinii magaalaa Bulee Horaatti jechuudha. Fulbaana gaafa guyyaa 20 bara 2018 ka eebbifame ta'uusaa uummati hedduu akkuma argaa jirtan kana asitti bahee gammachuu hawaasa isaanii asitti bahee iffatu kana waliin kan daawwannu ta'an waliin turaa affeerraa kenna. Maqaan kiyyaa Quluushee Machalloo jedhama. Gaa'een kiyyaa dhiyeessituu nyaata aadaa. Har'a eebba buna Gujii jedhanii saniiti jennee asii argan. Baay'ee gaarii hin gammadaa akka malee natti tola. Kalee gabaan bunaa asii ka'eerannaa jedhanii baay'ee hin dadhanne. Haa ta'uutii waaqaan teetee waaqaa toltu mootummaan keenya garaa nuu laafee gabaa nuu deebisee akka malee hin gammadaa durallee jabaadhaa jedha. Akka dastaa itti naadhama jiraataa magaalaa Bulee Horaati hoogganaa waajjira daldalaa magaalaa Bulee Horaati. Tokkoffaa eebba bunaa irratti arganne magaalaa kana keessa jechuudha giddugala bunaati amma namaa fi bunaaf shayiiti asitti ijaaramee amma eebbifamaa jiru. Akkuma beekamu Gujiin bunaan beekamaadha. Bunni kun garuu maqaa nama biraatti yaamamaa ture jechuudha. Bunni asii godina keenya keessaa bahu yoo xiqqaate saayitiiwwan gara 1000tti dhiyaatanu jira. Saayitiin kun immoo bunni gabaa giddugaleessaatti sadarkaa hawaasaatti dhiyaataa jechuudha. Hawaasa innaa dhiyaatu immoo galii magaalaa hawaasaatti galchaa jechuudha. Galii magaalaa keenyaan galchu aanaa keenyaan galchu magaalaa hawaasaatti galchu. Nama achi qaxaramullee nama warra hawaasaa sanii jechuudha. Dabalataan immoo hojjetaan guyyaa hojjetaan achi hojjetu martinuu kan naannoo isaaniiti jechuudha. Akkaataa kanaan immoo uummanni keenya nuti naannoo kanarra hojii dhabaan keenya baay'ee jira. Maqaa keenyaa yaamamaatti hin jiru. Bunni maqaa keenyaa dhiyaataatti jira gaaffiin daldalaa ka geggeessaa ka qonnaan bulaa kennaa qonnaan bulaa ture ka barataa ka barsiisaa ka ture jechuudha. Inni kun immoo gaaffiin kun mootummaan nu dhagee ka'eeti betelee kabajamoo pirezidantiin keenya deebii kan nu kennuudhaan guyyaadhaa sibbanneerra baay'ee gammadee jira jechuudha. Maqaa Gujiitiin waamamu qofa osoo hin ta'in galii inni magaalaa kanaa galchuuf galii guddaa. Magaalli kun galii kannaa dhaggatiin guddataa jechuudha. Guddata qofa osoo hin ta'in hojii dhabaan naannoo kana keessatti callisee hojii dhabee ta'e kun immoo ni qaxaramaa jechuudha. Qaxarri qofa osoo hin ta'in immoo hojjetaa humnaan nam shaayii naannoo kana bane suuqii bane daldala asii yaa'u konkolaachistoota asii yaa'an hundinuu asii fayyadamaa waan ta'eef guddina magaalaa kana keenyaatiif immoo guddaa dabala waan ta'e kanarraa baay'ee itti gammadaa ta'uu kaasuu barbaada. Baaga manni uummata Gujii manaanuu jechaa qulqullina bunaarraa kan hojjetan amma Sidaamarraa kanatti deebi'ee jira gaafa immoo qulqullina isaa bade immoo maqaa keenya badaa jechaadha. Kontiroobaandiin baduu qabaata. Qulqullina qonnaan bulaa kana guuramuu qabaata. Buna isaa guuruu qabaata. Oomishuu qabaata. Dhiquu qabaata. Dabalataan immoo qonnaan bulaan kana sadarkaa gadii jiru immoo qulqullina isaa eeguu qabaata. Qulqullinaan guuruu qabaata. Qulqullina isaa eeguu qabaata. Hojjetaan immoo as keessa jiru immoo adiloo ala jechaadha. Adiloo alatti karaa seera qabeessa ta'een darajaa isaa kennee fi kan gabaa giddugaleessaa ta'an dhiyaatu gochuu qabaata jechaadha. Gahee kana bahuu qabaata. Betelee sararaatanii asii qimshaa gubbaarra hojjetu gahee kana sirrii kana bahuu qabaatu dhaansa dabarsa. Maqaan kiyya Gumii Sallii jedhama jiraata aanaa Sorroo Barguddaati. Akkuma beekamu Gujiin kan ittiin beekamu qonna horsiisaa waan garaagaraatiin beekamaa ture. Qonna qotu kana keessatti gosa midhaanii boqqollooleen qotaa, xeetiin qotaa, wantoota garaagaraa qotaa kana keessaa kan itti qonni isaa guddaan buna. Bunni isaa kun waggaa dheeraa fi qotaa oomishaa tureera. Garuu bunni kun ammoo yeroo dheeraaf gabaa irratti
bifa addaatiin bifa sadarkaa kanaatiin sadarkaa kanarra gahuu fi hawaasa sadarkaa gadi kanurraa gadi hafan baay'ee isaanii dhageettii kanaan miidiyaa garaagaraa irratti argaa marroo turanii fi dhageettii waan kanaatii fi gammada ammoo bunni Gujii sadarkaa kanaatti deebi'ee magaala Bulee irra deebi'uu isaatiif akkasumas imala isaatiin gara Jibuutii gara biyyoota gara gurguddaa kanatti deebi'uu isaa kanaatii fi daandii nuti deeme kun nu'uu qaamaadha sirrii dhiisi hawaasa sadarkaa gadiitti gammadi kun guddaan nutti dhagameera jechuudha dhugaan jirtu jechuudha. Kanaaf waaqi sadarkaa kanaan nu baase kana bunni kun fakkeenyaaf adda gara magaala kanaatti dhufu jechuun dargaggootaaf abbootii kennaaf isa qotuuf isa oomishuuf hunda isaaniitiif hamilee toora nulle teenaan jechuudha. Ikoonomiilleen wantoota fakkeenyaaf gadi bu'aa waan garaagaraa irratti Gujii irratti dhiibbaa ta'a wantoota gosa kanaa irratti nurraa maan godha jechuudha nurraa maan ikoonomii keenya ol kaasa marroo ta'ee fi baay'ee nure kanaan dura bunni keenya Sidaamarra ture jechuudha inni karaa Sidaamarra rarra'ee ture haa ta'uuti inni Sidaamarra ture suni bunni keenya kun beekamtii guddaa argateen turre yeroo Sidaamarra jiru sana jechuudha. Isuma buna dhanee fakkeenyaaf isuma keenya sanuu maqaa Sidaamaatiin ba'aa ture. Inni sun ammoo dhugaan dhugummaan jirtu mootummaan keenya itti beekee wanni kun dhugaa jedhee wanni kun sirrii jedhee buna keenya buna Gujii jedhee kophaa baasee filee buna Gujii maal godhee sadarkaa magaala keenyaatti sadarkaa haadhaaf buna haadhaaf abbaan keenya qotan kana sadarkaa asitti beekamtii isaa inni keenya kun baay'ee nu gammachiise nu koorsise jechuudha ittiin koorra jechuudha buna Gujii jennee kan miidiyaa irratti biyyattii irra kan mul'ise mootummaa keenyaa fi warra hoggansan guddoo jiraatanillee baay'isee isaan galateeffadha ergaan qabu kanuma. Ayyee maqaan kiyya injiinar Iyyaasuu Bunaayee jedhama. Gama tokkoon qotee bulaadha. Nama buna oomishu godina Gujii lixaa magaalota aanota lama keessatti oggoo Dambii fi Saakkicha keessa nama buna oomishu. Gabaan bunaa godina kana keessatti yookaan magaala Bulee Horaatti argamu jechuun warqiin guddoon jechuun Itoophiyaa keessaan warqiin hin beekamne argamteetti jechuudha. Kanaaf bunni utubaa jireenyaati utubaa lafa teennaati yookaan beekamtii teenna waan ta'eef as dhufee gabaan kun as deebi'uu isaatiif galati guddaaf waaqaa fi mootummaan nu deebises baay'ee galateeffadha kanuma jedhuu barbaada. Buna dhaloonni dhufu ergaan biyyittii kanaaf yookaan godina kanaa qabu namni hundi akka buna oomishu bu'aa bunaa akka namni hubatu biyyoota gamtoomane keessatti bunaan akka nu baratan waan ta'ee jiruuf dhaloonni hundi buna irratti akka xiyyeeffatu dhaansa uummata Gujiitiif dabarsu. Maqaan kiyya Gammadaa Haroo jedhama. Jiraataa magaalaa Bulee Horaati. Sagantaan amma irra jirru kuni dhimma giddugala dhandhama buna Gujiiti. Sagantaan kun durallee ta'ee beeka. Waggaa dheeraan dura waggaa gara 8 dura giddugala kanatti hojiin kun hojjetamee beeka. Gaafsanii gaafa giddugalli gabaa kun asitti deebi'u qabsoo guddoonidha asitti deebi'e. Haa ta'u malee sirnaan qabuu dhabuurraanii dhiibbaan biraallee keessa jiraachuu danda'a. Kanaaf asii deemeera. Haa ta'u ammallee qabsoo hoggansi keenya sadarkaan jiru godheeni asitti deebi'ee guyyaarraa mootummaallee xiyyeeffannaa kennee asitti hojii akka inni jalqabu eebbifamee jira kun carraa guddaa. Tokkoffaa maqaa kennalleetti buna jechuun akkuma namni kamiyyuu beeku bunni Gujii keessatti jila kamiyyuu keessaan dhabamu. Bunaa fi Gujii addaan baasuu hin dandeettu. Gaafa araaraa, gaafa eebbaa, gaafa mana qubatan, gaafa intala heerumsiisan, gaafa mucaa fuufsifatan bunni biraa dhabamee hin beeku. Bunni dhugaadha Gujii. Kanaaf dhimma bunaa kana karaa sirrii ta'een xiyyeeffannaa itti kennine qabeenya keenya beeksifachuullee madda galiilleetti waan hunda qonnaan bulaa keenya jabeessuuf hojiin bunaa kuni waa akka salphaatti ilaalamu miti. Kanaaf adoo gargariin kutiin qonnaan bulaarraa kaasee aga hoggansa sadarkaan jiru daldalaa keenya dabalatee ogeeyyii keenya dabalatee karaa garagaraatti itti qabsaa'ee akkan asitti deebi'u godhe mootummaallee galateeffata hoggansa keenyallee galateeffata daldaltoota keenyallee baay'ee galateeffata warra maallaqaan deeggaranii jira beekumsa warra deeggaranii jira gahee qaban warra deeggaranii jiranii kanaaf amma immoo maanti nurraa eegama kaa jedhu gaaf tokko dhufee deemeera har'a immoo eegii deebi'e sirriitti jabeessinee eegachuu qabna. Wantoota akkan asii deemuuf ka'umsa ta'anu irraa hojjechuu qabna. Fakkeenyaaf bunni asitti dhiyaatu buna qulqulluu ta'uu qaba.
sadarkaa isaa ka eeggate ta'uu qaba. Dallaalaan hinteen yookaan faddaalaan keessa galee akka daldalaa fi mootummaa jidduutti garaagarummaa uumne qonnaan bulaa keenya irratti dhiibbaa kan uumne sirriitti nu martinuu gaahee keessaa qabna waan ta'eef isarratti hojjechuu qabna waan ta'eef kuni hawaasa keenyallee nu ullee nama kamiifiyyuu jecha nama magaalaa Bulee Horaatii fi godina Gujii Lixaa keessa jiraatullee gammachuu guddaa kanarratti jabaannee harka wal qabannee hojjechuu qabna. Hawaasa keenyallee hubannoo kenninee fi daldaltoota keenyallee buna qulqullina qaba kan as dhiyeessu sirriitti jabeessine ka durii caalaa irraa hojjechuu qabna. Miidiyaaleen keenyallee ka sadarkaan jiran sirriitti beeksisuu waan hantu akkasirra waan dansaan ammoo akka jajjabaate addunyaa beekamu gochuun nu hundarraa eegama. Kanaaf guddoo gammadneerra hawaasa keenya markaasi dhagameef asitti hin dhagaminillee guddoo gammadeera. Miidiyaarraa waan hedduu hubanne kanaaf gammachuun kun keenya mara wal qabannee kaanee kunuunfachuun gaahee kennaa an gabaabumatti ergaa an dabarsu kana carraa hojii biraallee uuma. Carraa hojii biraallee uuma hojii dhabaaf waan hedduu hojjeta waan ta'eef jabeessinuuti isanillee galatooma. Ergaa gaaffii isa biraa daawwattooti keenya kan gaafachuu jiranu bunni bara kana jiidhaan meeqaan kaa'amee bitamee yaadameera jedhu jiranii meeqaan bitameedheeti. Kun gaaffii dansaa gatii bunaa ammaan tana namni tokko lafaa ka'ee murteessuun nama dhiba. Haa ta'u ani akka nama hojii daldalaa keessatti daldaltoota waliin dhiyeenyaan isaan hoogganuuf fi isaan walii hojjetuutti dhaansi qabnu daldalaan keenya baran gaddaa hawaasa keenyallee buna gatii dansaa gurgurateera. Amma yoo bitan ammoo akkuma beekamu gatii gadi aanaan jalqaba. Akka san godhuun ammoo hawaasa keenyaaf qonnaan bulaa keenya miidhuu ta'a waan ta'eef haala qabatama gabaa amma irra jiru bu'uura godhatanii gatii gabaa sirriitti xiyyeeffannaan adoo qonnaan bulaan keenyallee miidhamin daldalaallee doon miidhamin karaa madaalawaa ta'een mootummaalee xiyyeeffannaa hordofiisa jira waan ta'eef gadi bu'aa shakkii jedhuun qabu. Haa ta'u kana jala murree maallaqa ganaatiin jalqaba ka jedhu kallattiin wanni asii kaasuun jiru waan ta'eef hundaa ol ammoo hawaasi daldalaal qonnaan bulaalle wal hubannaan kallattii olii jiru hordofaa gatii isaa gatii madaalaa waan qabeenya isaatti akka gurguratuuf daldalaalle gatii madaalaa waan irraa akka bitu walii akka yaadan waan jedhuuf kaasuu barbaada. Wanni ifa ta'e gatii ifa ta'e akkas ka jedhamu murteessisaaf nama dhibaama. Baay'ee guddaa galatooma yaada guddaa nu kennitanii ulfaadha isinillee galatooma. Kanaaf dargaggoon godina Gujii Lixaa eenyuyyuu kan jennu gammanneerra gammadaa isiniin jechuu barbaada. Iyyaasuu Goobana Barsoo jedhama. Nagachaa godina Gujii Lixaa magaalaa Bulee Horaarraan akka asitti argamneef eebba bunaa fi shaayiiti baay'ee gammanneerra. Kanaan qara asirratti naannoo kanatti banamee ture. Amma immoo banamuu isaatii fi baay'ee gammanneerra akka dargaggoo godina Gujii Lixaa magaalaa Bulee Horaatti adda guyyaa addaa kana uummati keenya asitti dacha'ee abbootiin gadaa abbootiin siiqqee haadhotiin siiqqee jechuudha. Walumaa galatti uummati keenya asitti dacha'ee sagantaa kana nu wajjin qoodachuu isaa gammachuu ifi godina Gujii Lixaa magaalaa Bulee Horaa adda akkasitti gammanneerra. Nuti illee dargaggoon keenya baay'ee gammanneerra. Isinillee ulfaadhaa asitti dhuftanii nu ilaaluu keessaniif guddaa galatoomaa.